Akkam oltan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akkam jirtu oduu cabsaa qabna. Oduu cabsaa godina lixa Wallaggaa kanarraati nu qaqqabeedha. Innis akkuma baratame dheengaddaa kaleessa dheengaddaa akkan irraa dubbachaa turetti xiqqoo ishee akkan irraa kaasuuf yaaletti naannoo lixa Wallaggaa yeroo ammaa Beneeshaangul yookaan hidhattoota gumuziidhaan weeraramee jirutu dhaga'amaa ture. Gidduu katuun taane gara guyyaa torbee lama fa'aa lakkoofsiseera. Garuu carraan neetworkiin achi waan hin baaneef yookaanis immoo sagalee nama tokko dhaga'uu waan hin danda'amneef amma kana tureera. Garuu immoo haa ta'uyyuu malee irraa dheengadda irraa kaaseen ture. Kana mini miidiyaan kan biraanis immoo akka Evangelik Maltiimiidiyaa miidiyaan faasi waa irraa dubbatanii ture namoota dubbisanii turan. Anillee akkuma kana yeroo darbe namas dubbiseen ture ammas immoo nama dubbiseen jiraati. Sagaleen namatti dubbadde sagaleedhaan nuti haasa'us kun sagaleen nama achiitti dhufee hin jira. Kunis immoo gaafa wiixataatii qabee amma irraatti wanta jiru tokko lamaatiin irraa dubbachuuf yaalle irraati. Ol baatee hordofaaf intala isaa qalte jetteen sin jedhe. Dafinoo galgalaa? Akkan jedhe? Hayyee. Nagaama. Okay. Egaa rakkoo neetworkiidhaa fi addaan cinnee turre. Addaan cinneetu jirra kun ammas akkuma dhagaa jirtanii. Eeshi meeti ayyamaa hin nagaama amma. Akkan jedhe? Hayyee. Hayyee. Saddasii booda namicha maqaan isaa hordofaa teessoo jedhamu ajjeesan. Hordofaa. Tole amma namoonni naannoo sana jira akkam ta'an immoo kana booda. Namoonni naannoo sana jiru yeroo sanaaf hin baqatanii namoonni mana gadhiisanii ba'an. Amma ergasii immoo amma kun erga ta'ee dafinoo erga ta'ee kun harree guyyaa 5 deemaa jira. Ergasii amma namoonni gara qeetti deebi'aniiru amma deebisan achuma jiru. Garuma hagamsa bal'aa bakka itti baqatan jiru. Rakkoon neetworkii kun ammallee addaan kutaa jira akkuma dhageessanii. Garuu namni kun daandii marra jira. Namoonni gara qeetti deebi'anii jiru. Waan nama dhibu tokko jiraate. Gumuzoonni lagaallee ol baanii uffatanii baddaa jiru kun akka kennatanii akka isaanii jiru. Maal akkam? Isaan waraana mootummaa dhageessu. Mee fuudhee amma dhiyeenya kanatti maaduu. Guddinaa wayii safaa nama jiru jaachisan ol baanii baddaa gosa bal'aa kan akka kennan isaan waraana dhageetti deemee fuudhe. Maaliif isaanii waraana gumuziin kaarte kanan barbaannu jedhanii waraana gumuziin mormanii warra amma dhufan kun gumuzii mataanii waraana gumuzii mormaniitu gara Oromiyaa dhufanii jechuudha. Uummata irraa waan ta'eef odeeffannoo gahaa argachuu hin danda'amu isaan dhufanii agarsiisa bal'aa ga'uu isaaniiti. Isaan amma kan dhufanii gara gamsa bal'aa dhufanii maal barbaacha nuti waraana hin barbaannu Oromoo wajjin ol waraanuun feenu Oromootti makamnee Oromoo wajjin teenya akkuma kana duraatti jechuu isaaniiti moo kun isaan kun akkam wanti nama xiqqoo shama wal nama mataa nama hidha. Waraanni bakkee jiru waan jechuudha gara jala isaa kan fudhate. Isaan akka keessan duunee fi waraana mootummaa dhagee fuudhe mirgoo keessaa dhagee fuudhe bari waan jiru tokko jiraatu. Okay. Amma egaa kun namoota amma kan hordofaa teessoo fi mucaasaa eebbisee hordofaa jedhamtu ajjeesanii gaafa dafinoo galgala jechaa jirtu. Kan isaan warri kun immoo kan isaan harka kennatan gaafa kan amma guddinaa wayyeessaa warri jedhaman gumuzoonni dhufanii waraanni itti deemee fuudhee dhufan kun waraana ajjii olii galtee qabu moo akkamittiin kun ta'uu danda'e? Waan kamii dhagaa toora galteen kaman waraanni mootummaa isaatti deeman waraana mootummaa itti deemee fuudhee dhufe wajjabe.
isaan kan dhufan hammame akka ambaasaaddaraatti dhufan immoo baqannaa dhufan jechuun Oromootti makamne ta'e jedhee dhufan immoo akkam yaadi isaan dhufaniif wanti beekamu jira. Okay. Tole yaada naatiif galatoomii waan aanaa qilxukaarraa jala jiru waan irraa dubbattee fi galatoomii amma kallattumaan nana sagalee kee gara miidiyaatti dabarseen jira namoonni dhaga'anii. Tole egaa akkuma dhageessan kana kun kan lixa Wallaggaa aanaa qilxukaarraa jala yookaan immoo ganda hagamsa bal'aa jechuun onaa hagamsa bal'aa jalatti kan argamtu ganda gubochii keessa kan isaan gadda akka afaan naannoo keenyaatti dafinoo jedhama yookaan immoo akka afaan naannoo keenyaatti hin taane dafinoo iddoo kanatti immoo inni noormaaliin isaa wiixata jedhama. Wiixata sa'aatii 4 keessa dhukaasa jalqabaniitu shanqillaan yookaan gumuziin jechuudha. Dhukaasa gaafa jalqabanii nama hordofaa teessoo jedhamu kana dhufaniitu manumatti haadha manaa isaan rukutanii ajjeesanii haadha manaa sin ajjeesanii mucaas eebbisa jedhamtu sin ajjeesanii intala isaati jechuudha. Ati manaa immoo rukutamtee rasaasaan miidhamteetu hospitaala jirti jedha. Sagaleen amma dhageessan kun yoo hin dhaga'ama ta'e jechuudha. Egaa amma immoo xiqqoo ishee wanti immoo mataa nama hidhu immoo kun akka ta'etu jiru kaleessa immoo shanqillootuma gumuzootuma keessaati warri kaan immoo mootummaa waraana mootummaa wajjin olii galtee waan qabanii fi waraanni mootummaa itti deemeetu dhufee fuudhee asuma uummata Oromoo keessa immoo qubachiisee jiraadhan. Wanti isaan warri sun amma maaliif gara Oromoo akka dhufan wanti ifa ta'e hin jiru. Maaliif immoo dhufanii addana ta'an akkas wanti ifa ta'e hin jiru. Yoo sagalee kana dhageessinu ta'e isaanitti kan akka namni information tokko fudhannee fi nama irraa hariiru. Namni nama dubbisee ka'ee nama achi naannoo sana jirudha. Dubbii rakkisaa akkasiitu jira naannoo lixa Wallaggaa warri dhageessan adaraa sheerii godha. Mee tarii qaamni dhimmi isaa ilaallatu furmaatti kennuu danda'a. Uummanni lixa Wallaggaa dirree tapha kubbaa miilaati kan inni ta'e. Gaafanni yeroo kaani shanee barbaannaa wala deemaa dararu dargaggoo jaarsa jaartii dararu. Yeroo immoo kunoo humni kan biraa hidhatee dhufu immoo maal jedhu itti qabata ta'ee fi shaneedha shaneen siniif haa lolu. Utuu dubbannu buufata fayyaa hundumaa kan buufatee jiru buufata fayyaa maqaaf kellaa fayyaa bakka jedhamu hundumaa waraanatu buufatee jira. Uummanni akkatti nagaan tasgabbiidhaan dhaqee yaalamu hin qabu. Dubartii ulfa akkatti yaalamtu hin qabdu. Rakkoo jabaa akkasiitu jira lixa Wallaggaa. Kana sagalee kana akka namni dhaga'uuf akka hin dabarsuuf naa barreeffameera. Sagaleedhaas dhaga'ee amma tokkos isin dhageessu yaaleera. Piliis warri dhageessan wanna kana sheerii godha. Namni dhaga'u yoo jiraate namni qaamni ilaallatu jiraate dhaga'uu danda'a. Furmaata argachuu danda'a waa'een keenya. Waa'een haadha keenya waa'een obbolaa keenya nu haa dhibu. Yeroo tokko akkas cinqamu sagaleen isaan dhaga'amu sagaleen awwaalamee jira. Neetworkiin akka kana ciccita akka amma dhageessan kanatti cinqii yoo xiqqaate daqiiqaa seekendii 30 garaagara kukkuteeti kan sagaleen dhagaa ture kan nama achitti bilbilee ka'e. Rakkoo akkasiitu jira sheerii godhaa nama dhageessisa. Namni haa dhaga'u. Taree mootummaa addunyaan fala fiduufii dandeessi waa'ee lixa Wallaggaatiif. Lixa Wallaggaa dirree tapha siyaasaa asiin kan mootummaa ofiin jedhu asiin immoo abaa'oo yeroo kaan abaa'oo barbaannaa nama cafaqu nama cinqu. Amma immoo yeroo gumuzii hidhatee dhufu immoo kominikeetii wal keessaa qaban wanti sinaa dhibuuti. Mee gumuziin achitti dhufanii Oromoo gidduu maaltu isaan buufachiise. Kan isaan ari'aa jiran Oromoo dhufanii immoo warri kaan immoo dhufanii Oromoo gidduu qubatu akka namni tokko itti siqee waan tokko informationii wanta tokko irraan fudhanne immoo waraanatu ajjabee jira. Kanatu jira lixa Wallaggaa. Adaraa yoo dhageessan sheer nama biraaf godhaa. Waan dhageessaniif galatooma. Baay'ee imooshonaalii ta'e waa'ee naasiif immoo dhiifama naa godhaa. Dubbii caaluu ganda namaa dhaqaniitu hin taane maasii ofii qe'ee ofii bakka itti dhalatanitti salphachuu kan caalu hin jiru. Galatooma.